Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya. Guyyaan har'aa guyyaa roobii waxabajjii 25 bara 2014. Qophiileen har'aaf qabnu tibbanaa fi mala jireenyaati. Tibbanni dhimma haala yeroo irratti qophaa'ee isin eegaa jira. Gidduutti walaloo seenaa Amboo jedhu tokko kan dhaggeeffataan keenya nuuf erge isin dhageessisna. Malli jireenyaas namni maaliif waa komata mata duree jedhu jalatti qophaa'ee jira. Kanan isin keessummeessu ana Ayyaantuu Dameeti. Amma garuu oduuttan isin dabarsa. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya, oduu sa'aatii kanaaf qabnu isin dhageessisaa. Duraan dursee matoota oduu. Oromiyaa gama lixaatti ammallee fincilli diddaa gabrummaatti fufee jira. Mootummaan Itoophiyaa immoo baasii guddaadhaan meeshaa uummata basaasu bitaa wayita jirutti uummati beelaa jira jedha maddeen keenya biyya keessaa. Gama kaaniin barattoonni Oromoo ammallee diddaa isaanii uummata waliin qindaa'anii itti fufuudhaaf qophiirra akka jiran beekamee jira. Amma oduu bal'inaan. Fincila diddaa garbummaa dargaggootaaf barattoota Oromoo Wallaggaa aanaa Qeellamaan Filloo keessatti qabatee jiru dhaamsuudhaan mootummaan Itoophiyaa yaalii karaa waraanaa godhe waan jalaa fashaleef amma immoo jaarsummaa yaalii gochaa akka jiru oduun achirraa nu ga'e ni hubachiisa. Uummanni aanicha keessa jiraatu garuu jaarsummaan hin hojjetu jechuudhaan ergaa mootummaa didanii jiru. Sababa kanaan kanneen jaarsummaaf ergan otoo milkaa'in akka deebi'an kan ibse gabaasaan keenya yeroo ammaa kanattis gama mootummaatiin warruma ergame gidduutti illee waldhabbeen uumamee akka jiru hubachiiseera. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti uummata aanicha keessa qubatanii jiran fincila kaaftan abaa'oo fi woboo nyaachiftan jechuun hidhaa fi raarsaa akka jiru oduun gamasii ba'aa jiru ni hubachiisa. Haaluma wal fakkaatuun naannoo magaalaa Beegii keessatti fincilli diddaa gabrummaatti fufee akka jiru beekameera. Fincilli kun akka haaraatti akka ka'u sababa kan ta'e gidduu kanaaf barattoota Oromoo 5 irratti murtii dabaa darbeedha jedhameera. Akka odeessa Beegiirraa nu dhaqqabeetti yeroo ammaa barattoota Oromoo 5 Abdii Raggaasaa, Baatii 5 Tashaalee Abarraa waggaa 1, Barataa Bakkalchaa Mikaa'el waggaa 1, Abbush Taakkalee waggaa 1 Baatii 5 Soleemaan Gobbaa waggaa 1 akka adabaman murtiin itti darbee jira. Murtii kanatti aaruudhaan mormii isaanii kan dhageessisan uummati magaalichaa mootummaan mirga keenyaaf waan gaafanneef nu hidhuuf adabuu dhaabu jechuudhaan poolisootaaf hidhattoota wajjin walitti bu'anii akka jiran beekameera. Mootummaanis haala kanatti rifachuudhaan waraana isaa naannoo Qeellam Dambidolloo qubatee jiru gara sanatti ergee akka jiru odeessachirraa nu ga'e ni hubachiisa. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Naqamteef naannoo ishiitti hiriira dirqiidhaan guyyaa har'aa akka ba'amu godhamee jiru. Uummati hiriira ba'us diddaa fi fincila barattootaa akka mormuuf sagantaan ba'ee ture otoo milkaa'in hafuun beekameera. Akka maddi keenya Naqamteerraa nu gabaasee uummati magaalaa fi naannoo sana keessa jiraatan humnaan akka hiriira ba'an kan godhame yoo ta'u, uummati garuu hiriira sanarratti argamanii dhaadannoo mootummaan qopheesse jechuu didaniiru jedha gabaasaan keenya. Mootummaan Itoophiyaa meeshaa ammayyaatti lammiilee biyyattii basaasu maallaqa guddaadhaan bitaa akka jiru maddeen gabaasan. Akka maddeen keenya nuuf ibsanitti mootummaan yeroo ammaa karaa feesbuukii fi karaa imeelii ergaalee darbu butuudhaaf jecha meeshaa hedduu gatiinsaa qaalii ta'e Chaayinaa fi biyyoota fagoorraa bitee akka jiru ibsan. Haa ta'uti gama kanaanis uummati biyyatti malatti mootummaa gowwoomsu uummachaa akka jiru maddeen nuuf himaniiru. Mootummaan waan barattoonnii fi dhaloonni hammaa godhuu to'achuu waan dadhabeef karaa adda addaa meeshaa ammayyaa bitee ittiin tajaajiluuf yaalii gochaa jira. Gama kaaniin bilbila barattootaa fi namoota shakkamanii sakatta'uu fi to'achuun akkasumas butuun itti fufee wayita jirutti barattoonnii fi uummati biyyaa garuu haala kan otoo hin sodaatin fincila isaanii ifaan itti fufaa akka jiran himame. Gama kaaniin yeroo ammaa kana keessatti Oromiyaa gara ba'aa fi gara kibba lixaa keessatti uummata hedduu beela'ee rakkachaa akka jiru gabaafame. Yeroo ammaa keessatti uummati bakka bokkaan roobuu didee fi gaalli fa'aa jalaa dhumee irraa gara magaalaatti baqachaa akka jiran kan ibse maddi keenya
kanneen dhimmi isaanii ilaalu garuu dhimma kanaaf birmannaa tokkollee otoo hin godhin akka jiran nuuf gabaaseera. Yeroo ammaa kana magaalaa Harar, magaalaa Dirree Dhawaa, Ciroo akkasumas kibba baarraa gara Nageelleetti namoota hedduu beelaanii achi yaa'aa akka jiran maddeen keenya gabaasaniiru. Reebichaa fi hiriira guddaarra ga'een addunyaa kanarraa akka boqotte sirna awwaalcha barataa Oromoo Galaanaadhaa bakka uummata kumaatamaa argamanitti waxabajjii 23 haala addaatiin raawwate. Akka maddeen keenya nuuf gabaasanitti sirna awwaalcha barataa kanarratti uummati kumaatamaan lakkaa'amu bakka garaagaraarraa wal waamee hirmaachuudhaan kabajaan owwaalanii jiru. Sirna awwaalchaa godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaa'ee ganda qonnaan bulaa Tokkee Kombolchaa keessatti raawwate. Kanarratti uummati aanaawwan kanneen akka Amboo, Gudar, Xiqurincinii, Tokkee Kuttaa'ee, Calliyaa, Midaaqany, Shanan, Finfinnee fi bakkoota garaagaraarraa akka irratti hirmaate beekameera. Dhaadannoo wayita kana dhageessaa turanis eessaan dhaqxu sabboonaa Oromoo isa bilisummaa keenyaaf falmu goota Oromoo mucaa dandeettiif sabboonummaa jabaa qabu kana ajjeesanii taa'uun hin jiru gumaa barataa kanaa ni baafanna jechuudhaan dhageessisaa akka oolan oduun nu ga'e ibseera. Oduu biyya alaa keessaa immoo mootummaan Liibiyaa filannoo gaggeessuuf sochiitti akka jiru beekameera. Ergaa hoogganaan Liibiyaa Muhammad Gaddaafii du'anii asitti biyyattii keessatti wal qoodimsiif jeequmsi guddaa ka'ee akka jiru kan ibse BBC'n keessaayyuu gareen riphee loltoota bakka adda addaatti wal qoodanii jeequmsa kaasaa fi walitti bu'iinsa babal'isaa akka jiran beekameera. Haala kana to'achuudhaaf akka tooftaatti kan qophaa'e filannoo gaggeessuudha kan jedhan maddeen naannoo BBC'f gabaasan yeroo ammaa kanattis filannoo gaggeessuuf sochiitti jiru jedha. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii fi waliin nagaan nu tura. Qophii tibbanaa. Tole dhaggeeffattoota keenya qophii tibbanaadhaa keessatti marii gaazexeessitoota dhaabbata reediyoo fi televezyiinii Oromiyaa duraanii gaazexeessaa Siifan Miidhagsaa fi gaazexeessaa Daani'el Gabramadiin Areerii waliin kan taasifne kutaa xumuraasaa yookaan kutaa lammaffaasaa qabannee dhiyaanneerra. Waliin turaa jecha amma itti fufna jechuudha. Daani'el mee itti fufi? Yeroo heera mootummaa Itoophiyaa yeroo tumamu sanleetti addi bilisummaa Oromoollee dhaabi Oromoollee waan keessa jiruuf heerri sirriin baay'ee ture. Garuu heerrichi hojiirra oolle. Wayyaaneen mootummaa Itoophiyaa maan godhee heera san akka isaa toltutti labsi jedhee labsiin jijjiiree labsiin bulcha biyya heerri bulchaan jiru. Waraqanni heerri galma'ee akka kitaaba amantaallee jiru. Kitaaba amantaallee sheertiin yookiin mana amantaatiin deeman qabatanii deemanii dubbisanii heerri mootummaa Itoophiyaa hojjetaan jiru. Heerrillee silaa baay'ee. Mootummaan Itoophiyaa immoo heera qaba jedhaa, dimokiraasii qaba jedhaa, warra lixaa kana faranjoota kana waraqatatti qabee waraqata jala kumaarii taphata. Heerri baay'isu mirga adda addaatti wal qabatuu danda'a. Naannoo Finfinnee amma barattoonni irra dhumaa jirtu kana wal qabatuu danda'a. Kan heerri jedhu waan biraati. Kan barataan amma gaafatee irra dhumaa jiru waraqanni mirga kennee fi barattoonni dhugumaa waan waraqanni dubbatu san mirga se'aniiti. Mootummaa abbaa irree heera mootummaa awwaalee humna irreetiin biyya bulchu sanii heera jireedhanii seera jireedhanii mirga isaanii karaa saniin gaafatanii dhuman jechuudha. Dubbii keenya irratti seerumti Itoophiyaa kun gaadha jechuun hin danda'amu garuu innumti iyyuu hojiirra oolle. Fakkeenyaaf akka dhaabni Oromoo gidduu kana dubbataa jiranii seericha keessatti Oromoon faayidaa addaa Finfinnee irraa argataa jira. Garuu faayidaa addaa utuu hin ta'in miidhaa addaa argate uummati Oromoo. Afaan Oromoo immoo afaan mana hojii mootummaa ta'uun kan irra ture afaan mana hidhaa ta'ee jechuudha. Akkasitti hubachuun keenya baay'ee seerichi gaa miti. Seerichi sooduma akkuma uummata Oromoo saamsisutti qophaa'ee innumti iyyuu immoo irraa wanne seera ofiisaatti cabseetu mootummaan. Amma Siifan iyyuu kaafte sabaaf sablammoonni hiree isaanii murteeffatu jedhaa akka seera biyya sanaatti sila afaan Oromooillee afaan federaalaa ta'uu qaba. Garuu afaan Oromoo afaan saba guddaatiin dubbatamu ta'eetoo jiru afaan federaalaa ta'uu hin dandeenye. Afaanuma Oromiyaallee ta'ee achi keessattuu hacuuccaa guddaatu irra jira jedhama. Amaarinyaan deebi'amee akka inni achitti hojiirra ooluu dalagamaa jira jedhama. Kan nama ajaa'ibu immoo afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu dhiisee afaan manidhaa ta'eera. Fincilaa magaalaa Finfinnee naannoo ishee ilaalchisee kaartaa haaraa bahee wal qabatee Oromoo hedduutu hidhamanii gariin hedduun ukkaamsamanii gariin bakki buuteen beekamu jedhama.
Mee miidhaa kanaan wal qabatee ka'eeru maal quba qabdu isin akka gaazexeessaatti wanti ta'aa jiru maal fakkaata hagam bal'aadha hidhaaf ajjeechaan kun? Egaa ajjechaa fi qaamsaan kun gaaffii barattoota karaa nagaa gaafatan irratti banamuudhaan wal qabatee amma dubbiin isaa dubbii barattootaa ta'uu dhiisee gara uummataatti bal'ateera. Amma kan ukkaanfamaa ajjeefamaa jiru barattoota qofaatu hin taane daldaltoota, abbootii qabeenyaa, barsiisota, uummata guutummaa jaarsolii illee dabalatee amma gimbiidha dureeyyii nama 6 dura qabamanii gimbiitti hidhamanii turan jedhu gidduu kana odeeffannoo gama sanaa jiruuni amma mul'atu isaan buusan iyyuu dhibee jedhamaa jira. Keessumaa kan baay'ee nama gaddisiisu magaalaa Naqamteetti barattoota humnoonni tikaa mootummaa yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti miidhaa irraan ga'anii maaliif yaaltu wadu'anii jechuudhaani ogeeyyii fayyaa hospitaala Naqamtee dhaqanii rukutanii rakkoo cimaa irraan ga'anii amma mataasaa doktorooti garii nama 4 amma 6 hidhaa jiru jedhama. Keessumattuu wanta mataa jiru barattoota Oromoo fannisanii ajjeesutti jiru. Fakkeenyaaf Alsan kan jedhamu mucaa barataa yuunivarsiitii Haramaayaa sana fannisaniitu ajjeesan jedhan tumanii waan kanatu ga'aa jira. Keessumatti jaarraa 21ffaa kana keessatti baay'ee qaanii wanta guddaadha jechuun wanti uummata Oromoo irratti ta'aa jiru gochaa yakka dhuguggaa sanyiiti. Dhugaa amma waa'ee ajjechaa hidhaa barattoota hayyoota beektota Oromoo kana wanni kana wal qabsiisee wanni an jedhu beetta bofa gaafa ajjeesan mataa rukutan jalqaba akka inni dafee du'uuf hadhaanillee mataa waan jiruuf bofa yoo rukutan mataa dho'an wayyaanee akkuma sila jedhe uummata Oromoo kanarraa sodaa waan qabuuf nama mataa Oromoo ta'e nama lubbuu qabu barataa yoo ta'e barataa nama uummata sochoosa jedhee sodaatu nama beekumsa qaba jedhee nama bor uummata kana gara fuulduraatti sochoosa gara fuulduraatti waan tokko barsiisee saba isaatiif eelee saba isaatiif waan namatti dhaga'ama ka jedhu biraan darbu boruu nan jiraachisuu waan jedhee sodaatuuf nama Oromoo nama waa beeku biraan darbu abbootii qabeenyaallee ta'e kan mootummaa waliin qircaa galee kan biyyan saafne immoo abbootii qabeenyaa misoomaa aboti jedhanii abbootii qabeenyaa shakkamaa warree farreen nageenyaa sila Oromoon farra nageenyaa farra misoomaati akka isaaniitti akka isaan jedhanitti qabeenya isaa daaraa godhuu bookee boombiitti naquu dhiyeenya kan akka argaa jirru Oromoo alaaf fixamee mana hidhaatti dhiyeenye reeffi mana hidhaatii ba'aa jira reeffi namoonni karaa sooshaal miidiyaa karaa VOA karaa miidiyaalee adda addaatiin himatamu caalaa nama keenya mana hidhaa keessallee ajjeesaa jiran kan miidiyaan quban qabne kan sooshaal miidiyaan quban qabne wayyaaneen nama keenya alaa jettee mana hidhaalleetti geessitee hidhiin jechuudha warra hidhamanii baanirrallee akka dhaga'aa jirru lakkoofsa 8 hidhanii rarraasanii nama akka lukkuu achitti odeessidhanii namni suni waa hin jirre yakkanee yoo odeessuu dide tumanii dhaananii sitti deemidhanaa biraa deemanii dhugaatii dhuganii yoo deebi'u nama hedduun achi rakkatu kareeffa baasanii dhossaatti awwaalan immoo achi buuteessaa ka warri hin beekne nama hedduu gaafa tokko hinuma turra malee numa urra jette boombiin jedhan. Mee asirratti lamaan keessaniyyuu Oromoo sodaateetu akkas godha mootummaan jettan. Garuu mootoo sodaata ta'e Oromoon isooma uggaan duuchee akkuma kanniisaa wal faananni ka'uun mul'atu. Oromoon miidhamaa jiraa jettani. Otoo miidhameera ta'e maaliif wal faanan kaane? Amma bakka tokko tokkotti of fincilli uummanni barattoota faana ka'u tokko tokkotti immoo surmayyuu dubbiinsa bakka ittiin dhaga'amne yookaan bakka ittiin kaaneefaa jira. Miidhamichatu wal caala moo maaliif Oromoo wal faanan ka'u yeroo ammaa kana fa'a? Amma duratti bara durii sana karaa wal quunnamantu hin jiru jedhama. Ammoo dubbiin barrisaa bara jaarraa 21 miidhama mootummaan godhu wal caala moo inni kaan yoo ka'u inni kaan maaf waliin hin kaane yoo ilmi ka'u abbaan maaf faanan ka'u hojjetaa mootummaa maaliif faanan ka'u yoo godinni tokko ka'ee lolu godinni biraa maaliif callisa inni sin jettan kuniif ragaan jiru maalidha amma mootummaan sodaate akkas godhaa jira jechuudhaaf. Gaafi gaarii qotee bulaan baadiyaa jiru haga nama baratee rakkanne akka kiyyatti. Namni baratellee ni dursee waa hubata fageessee yaada. Rakkoon kun irra jireeyyitti nama barate irra jira nama barate gidiraa argaa jira nami barate hojii argataa jiru nami barate warra gabbarumatti jiraataa jiru nami barate jiraataa jiru kanaafuu nami barate immoo gara magaalaa dhufa magaala keessa immoo nama kennaa moti ka jiru nuti asitti wadhamneerra
namni keenya magaala keessa baay'inaan hin jiru. Magaalli Oromiyaa keessa jiru immoo kan hundeesse naftanyaa Minilik faayidaa uummata Oromoolee fi hundoofne. Magaala Oromiyaa keessa jiru harkaa dhabnuullee immoo dhiibbaa biraan nutti fideera akka kiyyatti. Namni keenya baay'een baadiyaa jira. Ka maraate ka barate magaalaa gata jedhan. Namni barate keenyallee gara magaalaa dhufa. Gara magaalaa yoo dhufe immoo jireenya haaraa biraa qabsoo haaraa biraatti dhufa. Namni keenya barate immoo deebi'ee baadiyaatti qonnaan bulaa warra keenya faana hin jiraatu. Ka barate immoo namni keenya barate bulguu ta'ee bulguu godhanee horirii godhanee kaa hidhanee kaan biyyaa baasanii barataa haaskuulii immoo iyyaa kanallee jechuuf immoo nuti baay'inni keenyayyuu dhiibbaa biraa nutti fideera. Sodaachuun jedhu kun keessumatti warri baratan kun uummata sirriitti hubachiisu saabii jedhuu fi isaan kana mataa rukutudha mootummaan. Gama kan biraattiin fakkeenyaaf Baalee Roobeetti olaallee uummata qotee bulaadhaan dhaqaniitu maaster pilaaniin isin fayyadaa jedhani. Nu maaster pilaaniin nu fayyadaaf nu miidhaa isaan beennu saabiin isaan badhanne. Kanaafi nu fayyadaaf nu miidhaa isaa barattootatu beekaa ittiin jedhani. Kanaaf uummati keenya gama tokkoon waa'ee kana wanta beekuun qabu uummata barannee gara caalaan saabiinee fi gara kaan immoo fakkeenyaaf yeroo tokko biraa hiikuun tokko biraa ajjeesuun sodaachisuuf. Fakkeenyaaf qotee bulaan naannoo Finfinnee keessa jiranii yeroo jalqabaa qotiyyoo keenya cabannee amma ministeera waajjira muummeetti deemnee waajjira ministeera muummeetti deemnee mirga keenya kabachiifannaa jedhan booda nama tokko lama keessaa qabanii hidhanii tokko keessaa ajjeemnaan ergasiin sodaatanii jedhani. Akkas akkasittiin sodaachisa mootummaan keessumatti waan mootummaan fayyadamaa jiru yoo irraa dubbanne uummata keenya ukkaamsuudhaa fi tokkoffaa miidiyaadha. Miidiyaa hawaasaa kanarra sooshaal miidiyaa isa jedhamurra feesbuukii irra namoota hojjetanii namoota 235 ol mootummaan leenjisee naannoo hundarraa kan walitti dhufan miseensota isaa miidiyaa hawaasaarra bobbaasee jira. Gama kan biraatiin maqaa misoomaatiin goomsa. Misooma waliigalaa yookaan immoo misooma kan waliinii hojjennaa jedhu misoomni kan hojjetamu kan waliiniiti jedhama. Lafii kan fudhatamu garuu kan Oromiyaa qofaati. Torbee lamaaf gaazexessaa Siifa Miidhagsaa fi gaazexessaa Daani'eel haala yeroo irratti kan waliin turtaniif guddaa galatoomaan siniin jedha. Fayyaa ta'aa galatooma. Horaa bulaatiin horii bule. Ulfaadha. Ganama gaafichaa roobiin dhiiga roobe samii fi dacheetu summii walitti dhoobe nageenya summaa'ee dacheetu raafame qabsoon gola keessaa bakkeetti baafame warra wayyaaneedhaaf hamaamoota dhufe gootni oromtichaa karra itti cife warri haadha garaa gajjettee sagadde guyyaan itti dhiite daandiin jalaa badde jalee wayyaanichaa bakki isaan hanqate iyyuuf sagaleetu qoonqootti rakkate lafee isheetu dafqee onnee isheetu hoollate gaafas kaabineetti jireenya abjuu taate saree wayyaanichaa warri nama nyaattu osuma daandirraa oliif gadi kaabtu gootni labsii fiingeessaa afuufee kan ijoollee amboos qabsoon itti fufee biyyi dhiitee sirbaa alaabaa ol kaasee kan rabbiin kadhata imimmaan lolaasee warri ollaa jiran qabsoo hirmaachuudhaaf kottaan bubuuna duuni silaan ooltu walirratti duuna imaanaa abbootaa harkaa fuuneen nyaannu lafiif lafa Oromiyaa wayyaani fillaannu jedhee wal kakaasee dhaamsa walitti aanee booree fudhateetu qabsootti wal waamee mirga isaaf falmachuuf godaaf gubbaan ka'ee yommuu sanyiin leencaa daandii gubbaa ga'e golaa kaabinoota naasuun morma huutee saroota wayyaanes dubbiin gurra buute adala riphesan adurree seeyanii qabsicha booressuuf hulluuqaa ce'anii billaacha faranjii dugda ishee yaabanii akka waan doorsisaa rasaas ol qabanii sibiilli isaan baatan tuttuufuu eegalee asiin sanyiin leencaa qabsoof toora galee achi sarootatu goototatti duta asiin gootni Oromoo sirbaan lafa kuta achi dhiiga dafquu kofatu machaa'e asiin bubbee kolfaa dacheetu machaa'e
yeroon sun eenyuufuu madaalafee ta'e qabsoon dhiigan dhabduu dhiignis dhangala'e kaan hulluuqaa bu'ee kaan lubbuudhaan du'ee kaan kufeetu cabee dhiiga mucucaatee foon ilmaan Oromoo kaabinoota nyaate foon ilmaan Oromoo kaabinoota nyaate sana booda goota onneesaa bulluqee rasaasa dhuka'u gajjadhee hulluuqee billaacha faranjii kan wayyaaneen bitee abidatti naqee jiraatti ishee fiqee bararii wayyaanee warra dufunaantu mana murtii sobaa warra hirnii nyaattu konfiraashin baankii warra hattuu isa kaaniin gubee isa kaan caccabsee sanyii warra gadhee jiraatti gaggabsee sanyii warra gadhee jiraatti gaggabsee safuu yaa gaafasii safuu yaa guyyichaa biyyatee haagaluu imaanaan mucichaa mucaa warra leeqaa ishee seenaa taate Dr. Mitikkuutu sarootatti laate mucaa waddeessaa isaa daandirratti muge bulchaan boosantu dhiiga isaa dhuge dura buutuu qabsoo goota gaafa marii haayiskuulii hamboo haayiskuulee carii quuqamaa lammii koo jenna yuunivarsiitii qabsoon keetti fufaa qabsaa'ii darbiitii amboo biyya gootaa amboo biyya dhiiraa ilmi kennan gafaa Awurooppaa jira sanyii warra gadhee kan sirraa dachaasu ati ilma qabdaa ilma gumaa baasu guyyaa 20 baatii 8 2006 wabii hambaa ambootu qopheesse. Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kun sagantaa mala jireenyaati ana qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti itti dhiyaadha. Namni maaf waa himata namni maaliif akka waa himatutti deebina garuu waa himuu fi waa himachuu waa adda addaati. Waa himuun waan jiru yookiin faaktii irratti dhugaa jirurra hundaaniiti waan tokko himuu yeroo ta'u waa himachuun ammoo akkaataa waan barbaadanitti argatanii jechuudha. Fakkeenni waa himu nyaata kana naa oo'isna jalaa qabbanaa'eera yoo jette waa himaatta malee waa himataan jirtu. Yoo ammoo ati nyaata qabbanaa na kennitaa innaa mara yoo jette waa himaan jirtu waa himataataa jechuudha. Namni maaliif waa himatare? Ka duraa attenshiinii argachuuf yookiin ammoo na argii as jiraa gatii na godhii jechuudha. Ka lammaffaa namni wanti waa himatuuf responsibility fudhachuu diddaaf yookiin ammoo waa dalaguu diddaaf waa himata. Ka sadaffaa akkasii ol jiru yookiin ammoo akkasirra wayyaa jiru si mul'isuuf yookiin ammoo si agarsiisuuf yookiin si himuuf waa himata. Ka arfaffaa humna ittiin horachuuf yookiin ammoo humna argachuuf waa himata. Ka shanaffaa waan tokko tolchuu dhabeef dhiyeeffachuuf waa himataa jechuudha. Mee tokko naa laallu attenshiinii argachuuf fakkeenyaaf biyya alaa kanatti ati naan bilbiltuu hin argamtuu ati akkanan taatu ati maal rakkatte nan dubbiftu maaf nu argitaati kunneen martinuu gatii na godhii na argii bakka guddaa bakka ammudhadhooyi na kaayi. Ka lammaffaa waa hojjechuu diddaa waan amma namni dhiyeeffatu maal goonaree Oromoon tokko ta'uu diddee namni waa hojjetu hin jiru hooggana dhabnee maal goonaree. Kunin namni maaliif waan tokko akka hojjechoo hin barbaanne waan ofirraa ittiin si qabu jecha. Namni Oromoo ka hojjechoo didu hoogganni dhabameef miti. Wanti garii hoogganaas hin barbaachisu akkanumaan malee. Garuu Oromoo ta'ee waa Oromoo hin hojjedhu jedhee dubbachuu waa itti ulfaatuuf jecha waa dhiyeeffachoo qaba. Maaliif Oromoo qooda akkan kennine waa wayoo si dhiyeeffate lola seentanii adda deemtan jecha. Ka sadaffaa olaantummaa kan kee mul'isuu jecha. Jabaan beekaan qabaataan bareedni akkasi ta'e karaa asitti himtu jecha. Fakkeenyi salphaan yeroo karaarra ooftan makiinaa nama isin duuba oofaaru kun jazbaan attamitti suuta oofaa jetta. Kasirraa diqqoo ariifatee oofamu maraattuu jetta. Jidduu kana eenyu qajeelaan si. Eebanni balufaa mana akkasii keessa galanii ebalu hojii akkasii hojjeta
ebannee balu akkamitti dubbata dubbii hin beekuunni eenyurra jabaan si'i jechu yeroo jabeenna kan kee himuu barbaadde nama biraa laafaa gooteeti dhiyeessita uf jabaa ufii tanteeti jabaa taatee argamuuf jechu ka biraa namni wanti waa himatuuf namoota biraa badaa godhuuf akka namoota biraa badaa godhan kan amma hawaasa keessatti hin beekama hawaasa adda addaa keessatti akka hamii fakkii ebalubee hamaa ebalubee hin kijibaa ebalubee oppiidiyooliin jira ebalu akkasii ebalu akkanaa jechuun kunniin nama kaan badaa gooteeti warra nama san jala deemuu silaa danda'u gara kan kee deeffachuuf jecha humna guddaa ofii uumachuu barbaaddeeti namoota jaba jedhan kanneen maqaa waa adda addaatiin dibda jechuudha akka namni akka bineessaatitti akka nama hamaa tokkotti isaan laalu jechuudha yeroo san namni baay'een gara kan kee deema jechuudha yoo argitanii jiraattan yeroo filmaata Ameerikaatti Awustiraaliyaatti warra mormitoota akka maletti akka isaan hattuu akka isaan nama hamaa ta'an akka isaan nama miidhan godhaniiti yeroo baay'ee advertaayimentii irra geessanii jechuudha kana wanti godhaniif humna nama kaan caalaa argachuuf jecha nam si qaqqabuun kashanaffaa waa wayii akka gaarii waan dalaguu dhabdeef waa himatta abbaan kiyya waan dabtara naan binneef qormaata kufee uduu nama na gargaaru qabaadhe yoo akkana ta'a ummanni Oromoo nu gargaaruu didde sila qabsoo itti fuftii akka gaariitti waan adda addaa wanti laakoftuuf sababa waa ati kufteef firaasha tolfachuu jechuun firaasha irra kuftu firriftee qopheeffachuu yoo akka tasaa kufteef wiil baawun namni jedhamu complain free world uduu waa himanni akkamii jiraachuu danda'anii jedheeti qabxii shanannan kanneen lafa kaa'eera to get attention to remove responsibility to bragging to get power to excuse poor performance jedheeti faan faranjiitiin kitaaba barreeffamee jira warri dubbisuu barbaadan complain free world ka jedhu soqaatii dubbisa isatu yaada kan keetiin jiruu uumtaa jechi kan kee waa ati yaadaattu mudhisaa gara ati deemuu barbaaddu mudhisaa jedha mee afaan namaa galuun waa himachuun akka deefuuti yeroo deefattu namicha deefataaruufi waatu caba namicha itti deefataaran ammoo itti ajaayaa jechuudha. Ajaa'iba ajaa'iba kan baranaa nama dhibaa. waa himachoo wanti inni hidhaatti qabu hajamaa ta'u namni hajaa nama baasu ka waa himatun ta'u yeroo waan namaa badaa haasaan yeroo anjaba jedhanii haasaan yeroo kanaaf kana ta'uu dide jedhanii haasaan wanti kunniin martuu wanti inni irra hidhaa qabu namichi hajaa qabaa jechuu ka mataa isaa kanaaf inninuu nama hajaa isa baasu barbaadaa jechuu yoo namni baay'een wal geennee walii haasawnu kun waan kanneen ka haasawu taate hajama wal ga'e hajaan bayuuf hin deemtuu jechuu gaammara hajama haasaama hajaan hin dhumattuu jechuu kanaaf hajamaa ta'ee namni akka nama hajaa nama baasuutitti haasaya waa himachuun fayyaafillee gaarii miti relationshipii ka maatii ta'ee ka hawaasaa ta'ee ka sabaa ta'eefillee gaarii miti namni yoo waa ka himatu taate ufillee miidhee maatiillee miidhee saballee miidha namni waa himu isarra jira malee waa himachuu isarra hin jiru yoo qabsoon qajeelaan taane qabsoon qajeela deemaan jirtu wanti siin qajeela deemaan jirreef kana jedhaniit wanti akkana yoo qajeele qabsoon teenna ka gaarii deemti hawaasni keenna waa akkana rakkoo qaba waa akkana yoo qajeelchan qajeela deema jedhanii yoo akkasit dubbatani ku waa himachoo miti waa himu malee waa himachoon yoo namatti hidhani wanti nama hidhanii dubbatani saffara qajeelaan ta'u maaliif ka kuunimuuf walitti qixan dhufu yoo ammoo dubbii waan jirtu himte kan namni martuu himu wal fakkaachoo hin mala kanaaf hawaasni waliin jiraachuuf waa waliin dalaguuf wal guddisuuf waa himachoorra gara waa himuutitti jijjuuruun guddisee barbaachisaa qophiin mala jireenyaa kadhallee kanuma yeroo gaarii